Tolegaa jirra jirtu jecha har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo kanaanis HNS gaaffilee tiyooriidha. Part 3 kan laallotaa jechuudha. Viidiyoowwan dabraniin haga gaaffii 65tti laaluun keenya ni yaadatama. Saniif viidiyoo kanaan immoo gaaffilee hafan haga 80 jiran discuss gochuudhaaf kan yaallotaa jechuudha. Jalqaba irratti laayikii fi subscribe gochuudhaan yoo eegaltan natti tola. Kalattumaan gara gaaffii keenyatti kan yaanutaa jechuudha. Sanif jatami Afaan Dash is a global system of interconnected computer network that uses the standard internet protocol suite TCP IP to serve billions of users on the world. Kanarratti global system khate akkasumas interconnected computer network dha jechuudha. Serve billions of user connect gochuudhaaf kan gargaaramnu modeemiin sistema osoo hin taane deviceidha jechuudha. Modulate fi demodulate yookaan analogii gara digitaalitti digitaalii gara analogiitti convert gochuudhaaf device nu gargaaru internet biidhata jechuudha. Internetiin global network yookaan network of networkidha jechuudha. Saniif networkii kana internetii kana fayyadamneeti billions of userin connect gochuu kan danda'u akkasumas waan barbaade share ka walii godhu internet fayyadameeti jechuudha. Saniif deebiin keenya biidha jechuudha. Which of the following device is used to convert an analog signal to digital signal? Digitali gara analogitti analogi gara digitalitti convert hagodu device kamida? NIC yookaan network interface card. Network interface cardin network wajjin connect gochuudhaaf kan gargaaru. Access point binimo access point access pointin wireless idhaaf jechuudha. Yookaan device wifi itti fayyadamnu. Sin router immoo different network connect gochuudhaaf modemidha jechuudha. Saniif deebiin keenya diidhata. Modemin digitaalii gara analogiitti analogii gara digitaalitti convert gochuudhaaf device nu gargaarudha. Modulation fi demodulation kayyoo irraa maqaan isaatu kan dhufe jechuudha. Ishiin mo'ituun modulation kayyoo irraa fi demon immoo yookaan deeming immoo demodulation kayyoo irraa jechuudha. Saniif deebiin keenya diidhata jechuudha. Inni itti aanu 68ffaan for which type of connection is WPA security used? Kun WPA jechuun Wi-Fi protected access dha jechuudha. Sanifu methodii Wi-Fi keenyatti protect goonu building small wireless LAN Ethernet wireless miti Ethernet ni Wi-Fi ishii tana jechuudha. Sanif maqummaanu WPA jechuun Wi-Fi protected access karaa Wi-Fi keenyatti protect goonu waan ta'eef ishii Wi-Fi joo kana ta'a jechuudha deebiin keenya. Sanif B dha jechuudha. 69ffaan which of the following key combination is used to close an application in a window? Application banamee jiru yookaan wanta computer kan irratti banamee jiru keen close gochuudhaaf nu gargaaru kamidha? N alt plus control, B F1 plus alt, C alt plus F4. Alt plus F4 fayyadamnee wantoota yookaan applicationota computer kan irratti open ta'anii jiran close gochuu ni dandeenya jechuudha. Kun keyboard shortcut dha. In the 77ffaan your computer is unable to access a resource on the internet, the network. What is the most likely reason? Your computer is unable to access a resource on the network. What is the most likely reason? And the IP address of the default gateway is configured incorrect. Kun why IP address it asirratti why configuration osoo hin taane resource dha access gochuu dadhabeedha yookaan resource access gochuu hin dandeenyu. Biin immoo routing is disabled on your workstation kan irratti routeriin nu barbaachisu. There is no default gateway present. Amallee default gateway present asirratti garuu default gaafiin keenya default gateway present osoo hin ta'in access gochuu dadhabeedha. Diin immoo the default gateway is not operational. Kana jechuudha default gateway keenya yeroodhaaf operationii kanaan jiru. Kanaafu resource access gochuu hin dandeenyu jechuudha. Deebiin keenya diidhata. 71ffaan which of the following can access the server? Server access gochuu kan danda'u kamidha? Useriin actoridha. Innis access gochuu ni danda'a garuu web browserii fi yookaan web client kan kana fayyadamee access gochuu danda'a jechuudha. Web server DBA kanarratti web server jaa. Sanifu web browserii fi web client DB ta'uu ni danda'an isaan lamaanuu.
Garuu web browseriin kun web clientii kana keessatti kan jiraatu waan ta'eef web clientiin kun guutumaa guututti servera access kan godhudha. Web browseriin immoo isaan clientii kana keessatti kan argamu deebiin isaadha. B's D's deebii ta'uu ni danda'a jechuudha. Garuu more DO ta'e irra filatamaa jeetiin yaada gaaffileen akkanatti deebii lama qaban kun gaafa mudate achirratti jijjiiruu yookaan komentii gochuu ni danda'ama waan ta'eef more katti malu gochuu ni danda'ama jechuudha. Saniif web client jeetiin ani immoo kan recommend godhu jechuudha asirratti. Saniif diida jeetiin bira dabra. Inni 72ffaan what is firewall in computer network? Computer network keessatti firewalliin maalidha? In an operating system miti firewall ini bin immoo a system designed to prevent unauthorized access kana jechuudha. Firewall jechuun sistema security wajjin kan wal qabatu inni immoo inbound fi outbound yookaan outbound fi inbound block gochuudhaaf kan gargaaru jechuudha. Fakkeenyaaf firewalling yoo off ta'uu baate peer to peer irratti gaafa network connect goonu yoo yaadattan peer to peer gaafa connect goonu firewall kana off gooneeti kan fayyadamnu yookaan immoo kan yaallu jechuudha. Saniifuu firewalling on ta'ee yoo ta'e device keenya protect gochaa jira jechuudha. Hayyama keenya malee device biraadha yookaan system biraadha gara system keenyatti dhufee access gochuu akka hin dandeenye kan taasisu firewall dha jechuudha. Saniif deebiin keenya B ta'a jechuudha. The physical boundary of network miti web browser kun immoo software dha malee security dha miti jechuudha. Saniif deebiin keenya B dha jechuudha. 78ffaan what types of address is physically assigned to the NIC of workstation? NIC jennuun network interface card dha. Physically NIC kanarratti addressiin kan jiru jechuudha. Devicein kamiyyuu gaafa oomishamu addressii ofirraa qabu yookaan addressii mataa isaa qabaata jechuudha. Amma fakkeenyaaf bilbila keenya yoo fayyadamta kalaaltan taate geessinee normally akkuma daataa jalqaba gaafa silkii yookaan bilbila haaroo gaafa bitamne kallattumaan daataa bannee yookaan wifi connect goone network fayyadamuu kan eegallu. Osoo IP address configuration yookaan IP address ittiin galchinu jechuudha. Kanaaf devicein keenya kun yookaan bilbilli keenya kun network wajjin connect gochaa kan jiru MAC address dhaan jechuudha. Yookaan network interface card kanarraa qabaata jechuudha. Yookaan NIC irraa physical address jennaan. Saniifuu NIC irratti addressiin jiru physical address jaamee kan beekamu MAC address dha jechuudha. Saniif deebiin keenya bitaa. Network address yoo taate specific network dha. IP addressin deviceoota tokkoon isaanii ibsuudhaaf inni immoo host addressin akkasumattis deviceidhaaf jechuudha. Saniif MAC addressin physical addressidha. Device keenya irratti barreeffamee kan jiraatu jechuudha. Saniif network interface cardin hundinuu addressii mataa isaa ofirraa qaba jechuudha. Saniif deebiin keenya biidhataa kanas. Inni itti aanu 74ffaan which of the following is true about star topology? Waa'ee star topology dha. True kan ta'e kamidha? And all device are connected to central device kana jechuudha. Device hundinuu central device irratti connect kan ta'ani. B'n fakkeenyaaf it use dual ring configuration kun ring topology dha. C'n immoo it use dedicated server kunis deebii miti. D'n immoo it use single backbone kun immoo bus topology dha jechuudha. Saniif deebiin keenya A dha ta'a. Devicein hundinuu central device irratti connect ta'anii jechuudha gaafa star topology fayyadamu. 76ffaan which of the following is the subnet mask of class C network? Class C subnet isaati. Subnetiin 255 fi 0 dha. Subnetiin yookaan subnetii kan fayyadamnu network scope yookaan boundary itti gochuudhaaf scope network keenya adda baasuudhaaf waan ta'eef saniif 255 fi 0 dhaani. Subnet mask default subnet maskin 255 0 0 0 isan sadeen afan 0 yoo ta'u A dha class A dha. 255 255 0 0 yoo ta'e immoo B dha. 255 255 255 0 yoo ta'e immoo class C dha jenneet yaamna jechuudha. Saniifuu deebiin keenya D dha jechuudha. Kun class C subnet mask dha waan ta'eef. 77ffaan all of the following are result of Kaizen implementation in workplace except hundinuu resultii gaafa Kaizen implement goonu argannu tokko malee yookaan except waan ta'eef tokko malee dha jechuudha. Saniif asirratti ammallee gaafii negative choice negativeetiif laaluudha jechuudha. And
high waiting time. Kana Kaizen gaafa fayyadamnu reduce waiting time godha malee high waiting time miti. Kanaaf deebiin keenya eedhataa jechuudha. Except jaa waan ta'eef. Biin fakkeenyaaf improve in product quality improve gochuudhaaf ni gargaaramna. Efficiency special utilization kunis safety in workplace kunis sirriidha jechuudha. Kaizen keessatti result argannudha. Saniif deebiin keenya eedhata. Saddeettaffaan what protocol is used to find the hardware address of local device. Protocolota asitti jiran kana keessa hardware addressii find gochuu dandeenya. ARP. ARPin address resolution protocol. Kun IP address irraa MAC addressii find gochuudhaaf yookaan ARP map gochuudhaaf protocolii kana fayyadamna. Inni immoo sirra jiru kun immoo RARP jaa garagalchaa isa ARP kanaati jechuudha. Kun immoo reservation idha yookaan garagalchaa ARP ti. ARPin IP address irraa MAC addressii argachuu yoo ta'e RARPin immoo MAC address irraa IP addressii find gochuudha jechuudha. Saniifuu deebiin keenya eedhataa jechuudha. Amma kan barbaannu maali? Hardware addressidha. Hardware address local device ti yookaan physical addressidha yookaan MAC addressidha jechuudha gara biraatiin. Saniif ARPin IP address irraa hardware addressii find gochuudhaaf ARP fayyadamna jechuudha. Saniif deebiin keenya eedhataa jechuudha. Inni itti aanu 79ffaan which of the following is not an open source operating system. Open source jechuun download goonee edit gochuu kan danda'u download goonee customize gochuu yoo kan danda'u taate open source jenneeti yaamna jechuudha. Ubuntu, Windows, Linux, Android not jaa asirratti waan ta'eef Windows dha jechuudha. Windows open source dha miti. Ubuntu fi Linuxin keessaafuu open source dha. Windows immoo open source operating system dha miti jechuudha. Ubuntu fi Linux kana download goonee customize gochuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf deebiin keenya Windows dha jechuudha. Gaaffii 80ffaan which of the following is true about bus topology. Bus topology yookaan waa'ee bus topology dha dhugaa kan ta'e. All device connected to central device kun bus topology osoo hin taane star topology dha. Being it use dual ring dha. It use dedicated server. Din it use single backbone. D dha jechuudha. Gaafa bus topology fayyadamnu device hundaa'u backbone irratti yookaan truncate irratti connect goonee kan fayyadamnu jechuudha. Saniif deebiin keenya D dha jechuudha. Saniif gaaffii aga 80 jiran viidiyoo sadaffaadhaan xumuruudhaaf yaallee jirra. Har'aaf viidiyoo kanaan dhugaa moodela isa lammaffaa paartiidhaan bifa ammaa kanaan kan itti fufnu ta'a. Agasitti turtii gaarii.